akkasumas fakkaata jaarmaan keessaa dhufee gaaffiin lammaffaa qabsoon Oromoo maal argate maal dhabee maal barbaadaa kan jirudha. Maal argate kan jedhamu kana baay'ee taasifamaa oole irra kanatti waan baay'eetu argame. Haa ta'u iyyuu malee wanti sun wanta nu quubsu lafa barbaadame sana hin geenye fagoodha karaan isaa ammayyuu bilisa ba'uudha. Bilisa ba'uu sana akkuma feenetti yoo hiikanne uummanni keenya kuni biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee sodaa malee mana isaa keessa taa'ee sodaa malee biyya isaa keessa taa'ee sodaa malee addanaa fira keenya qunnamuu danda'u sodaa malee addanaa deemnee dhannee fira keenya gaafachuu danda'u seduu waaluun numaafillee sanadha kan inni dhabee jiru kan inni barbaadu. Waan inni argate wanta kun addana jiru kun iyyuu egaa waan jedhamaa ture oosaan kun gaafa jalqabne biyya kana 1984 dhufe gaafa sana namni walga'ii kan addana ta'e keessatti argamu nama xiqqoo tokko ture. Har'a akkas guddachuunsaa oosaan ijaaramuunsaa isarra darbee waan baay'een karaa biyyaas qabsoo keessatti wanta argamee jira isa hundumti keessanii hin beektu. Sagantaa keessan keessatti Oromoo humneessuudhaa fi maal godhaa jirtu kan jedhudha. Waliigaltee yoo kana ta'e waan kana irratti wanti hundaa'edha. Isa waa'ee masaallee haasa'aa jedheen dhufe garuu amma gaaffii kanatu ta'e. Qabsoo Oromoo humneessuudhaaf wanti barbaachisu jaarmayaa ijaaruudha. Jaarmayaa jabeessuudha. Jaarmayaa jabaa wanta dhabnee fidhatuumaayyuu yeroo dheeraa nutti fudhataa kan dhufe iddoo barbaanne ga'uudha. Jaarmayaa jabeessuu jechuun jaarmayaa siyaasaa, jaarmayaa lolu, hidhatee lolu, jaarmayaa adda addaa baay'isuudhaan jabeessuudhaan warra kan immoo walitti akka isaan walitti hojjetan tokkoomsu tokko ta'utu hin ta'in jaarmaan adda addaa kun yaada tokko qabaatee yaada sanaa fi wajjin akka hojjetu akka wal tumsu godhuudha. Adda bilisummaa Oromoo maal godhe amma kanaan dura wal lolanii gargar ba'anii kan turan waggaa dheeraa 12-13 kan turani walitti fidee walitti dhufee walitti araaramee jira. Jaarmayaa kana deebisamee ijaaramee jaarmayaa yaada tokko qaban fidee dabalee isaanii wajjin illee tokkoomee biyya keessatti caasaa diriirsee hojjechuudhaaf qophaa'aa jira. Kuni jaarmayaa jabeessuudha. Tokkoffaan jaarmayaa kana jabeessuudhaaf egaa hundumti kan jiru kun amma maas muuvimentiin adda addaa kun sochiin uummataa adda addaa kun jaarmayaa kana walitti qindeessuu humna jiru walitti qindeessuu yaada jiru walitti qindeessuu qabeenya jiru hundumaa walitti qindeessanii gara qabsootti gara bilisummaadhaaf qabsaa'utti gara sanatti akka inni akeekkatu godhu. Isa sanadhaan bilisummaa Oromoo ammatti yaadee kan jiru irrattis kan hojjetu amma kan jalqabne wal keessaa isa dura tamsa'eetu walitti dhufaa jira. Isa gara biraas itti dabala kana kan humneessuudhaaf hojjetaa kan inni jiru. Inni ittaanu afaffaani dhaabni keessanii adda addummaa warra qabdanii wajjin adda addummaa sana ibsanii akkamitti hojjechuu yaaddu kan jedhudha. Wanti kun yaadni isaa jira. Waan gaggabaabaa irratti waan irratti ta'uu hin danda'amu hin jiru. Waan baay'eetu hojjetama haala kana wajjin hojjechuun hin danda'amu haala kanatti fakkeenyaaf. Hiriira wajjin bahuu hin danda'amu. Workshooppii adda addaa wajjin qopheessanii irratti haasa'uun hin danda'amu. Isarra darbee jibbuu waan gara biraa wanta tokko tokko hojjechuun hin danda'ama. Isa booddee isarratti ilaalamee gara fuulduraatti tarkaanfachuun hin danda'amu. Wanti waan akkasii kana Oromoodhaaf hojjechuun nama dhoowwu hin jiru. Isa kana irratti illee yaadni bal'aatti itti yaadamee jira. Mirga saba gara biraa jechuun uummata gara biraa
Oromoo keessatti kan argaman kan jiru dhumaayyuu kanaaf poolisiitu jira. Namni Oromoo keessatti alaa dhufee guddate yookiin alaa dhufee hojiimaaf dhufee kan qubate mirgi isaa eegamuu irra jira. Kun beekamaadha biyya lafaa irratti Oromiyaan yoo bilisa baate biyya addaa ta'uu hin dandeessu. Ta'uudhaafis iyyuu yaada akkasii qabaachuus hin dandeessu. Oromoon dhumaayyuu nama ofitti kutaa nama wajjin jiraachuu danda'a. Nama ofitti madaqsaa nama keessumsiisaa kan jedhamu odeessaa oolla. Oromoon haaraan dhalachuudhaaf hin deemu. Oromoo keessa warra dhufanii qubatanii warra keessa taa'anii akkuma Oromooti. Seera Oromiyaa jalatti akkuma abbaa fedhee jiraachuu danda'uudha. Poolisiin kan jiru kan katabamee jirus. Warra ollaa wajjin keessuma keessaa warra akkuma keenya kolonee katame wajjin ammallee hojjetamaa jira. Sidaamaa wajjin hojjetamaa jira, warra Somaalee wajjin hojjetamaa jira, warra Gambeelaa wajjin dhiyoo kana hojjetamaa jira. Amma Berliin irratti walgahii keenya irratti tumsaa qabatanii warri dhufanii jaarmaa sadii moo afuridha. Ammayyuu wajjin jiraa jechuudha. Wajjin hojjetamaa jira. Duris adda bilisummaa Oromoo hojjetaa ture. Waan haaraa miti. Akka fedhii isaaniitti. Fedhii keenya isaan irratti wanni goonatu hin ta'in foorsii goonatu hin ta'in isaaniin keenya fudhadhaa jennatoo hin ta'in maal feetu wajjin hojjenna akkamitti qabsoo wajjin goona gara fuulduraatti wajjin jiraachuu dandeenya bifa maaliitiin wajjin jiraachuu dandeenya an keenya isaan irratti hin feenu garuu isaanii wajjin mari'achuu nurra jira hansaanis immoo nurratti fe'uu hin danda'an isan barbaannu isaan hin feenu isaanis nurratti godhu natti hin fakkaatu. Yoo Itoophiyaa barbaannaa waa isaan jedhaniif yoo bilisa baana nu jenne nu dura dhaabbachuu yoo isaan dhufanii nuuf wanta fudhatamu miti. Akkasitti ilaalla. Isaaniin yaada isaanii hin kabajnaa fi yaada nu qabnu yoo hin kabaju ta'e mirga keenya yoo hin kabaju ta'e rakkina tokkollee hin qabu. Gara fuulduraatti federeeshinii isa jedhamullee kana warra wajjin Oromiyaan dhaabbattee ijaarrattee jiraachuu dandeessutu jira. Warra wajjin immoo hin dandeenyu immoo jiraachuus hin mala. Kanaaf kana irratti poolisii ifaa ta'etu jira. Rakkinni hin jiru karaa kanaasiin jedha. Rakkoon Oromoo akkamitti biyya ollaatti ibsamaa jira. Inni ibsamaa mayyuu ture. Ammas immoo yaalama. Naannaa keenya warri jiranii wanni baay'ee turretu jira. Pireesharii baay'ee turre jira. Mootummaa Itoophiyaatiin biyya alaatiin illee irra jira. Garuu yaaliin yeroo hundumaa godhamaa jira. Ammallee godhamaa jira. Egaa yeroon koosiin dhume gaaffiin dhumaa hin dhufa. Gaaffii irratti dandeessa wanti barbaachisu fayyadamu.